Waxabajjii 12,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu isinitti himna oduu waliinan Geetuu Alamaayooti. Dhaabbatni Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 badhaasa kennuuf akka jiru beeksise. Hacaaluu Hundeessaa ittiin akka yaadatamuuf dhaabbatni maqaa isaatiin hundeeffame bara kanas aartii Oromoof badhaasa kennuuf jira. Hacaaluu Hundeessaa Foundation waxabajjii 29 bara 2025 yookaan akka lakkoofsa Giiziitti waxabajjii 22 2017 badhaasni akka kennamuuf jiru dhaabbatichi har'a ibseera. Dhaabbatichi har'a sabaa maaliif ibsa kenne keessatti badhaasni kan kennamu akaakuu 11 irratti ta'uu beekseera. Hooggantuun dhaabbata Hacaaluu Hundeessaa fi haati warraa artist Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisee wayita ibsa kennan akka jedhanitti badhaasa kan fudhatu ulaagaa baheen abbootii seeraa fi uummataan abbaa qabxii caalaa argateedha jedhan. Walaloo, yeedaloo, sagalee yookaan weelluu, shubbisa, kiiroogiraafii dabalatee kan bitootessa 22 bara darbe haga bitootessa 21 bara kanaatti ba'anii gabaarra oolantu dorgommiif dhiyaata. Haga yoonaatti sirbi 300 dorgommiif galmaa'eera. Isaan kana keessaa calalameetu abbootii seeraa 35tti dhiyaatuuf jira. Abbootiin seeraas kan itti dhiyaate keessaa ulaagaa ta'een qabxii harka 90 kennu. Sagaleen uummataa harki 10 itti dabalamee kan mo'atan badhaasaaf dhiyaata jedhameera. Hacaaluun wayita lubbuun turetti weellistoota jajjabeessaa waan tureef akkasumas hojichis yeroof maallaqa guddaa waan barbaaduuf weellistoota badhaafamaniif badhaasni qarshii kan kennamu akka jiru ibsa har'aa keessatti dubbatameera. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa baranaa yeroo arfaffaaf kan kennamu yoggaa ta'u kan kanaan duraarraa waan adda taasisu jira. Innis bara kana weellistoota dhaabbatichaa jalatti kan leenjifaman jiraachuu isaati. Kun immoo kan ta'eef Hacaaluun wayita lubbuun turetti gama kanaanis ol adeemtota gargaaraa waan tureef yaada isaa galmaan ga'uuf yaadamee akka ta'e Aadde Faantuun ibsaniiru. Gama biraatiin Hacaaluu Hundeessaa wayita lubbuun turetti namaa fi hawaasa rakkate gargaaruutiinis waan beekamuuf dhaabbatni isa yaadachuuf hundeeffame kun akkuma kanaan dura gochaa ture bara kana keessallee uummata sababa kirkira lafaatiin miidhame waan danda'uun gargaareera. Kaayyoon Hacaaluu Hundeessaa fi dhaabbatichaa daran guddaa waan ta'eef isa milkeessuuf abbootiin qabeenyaa, hayyootni, uummanni Oromoo bal'aan waan danda'uun Hacaaluu Hundeessaa Foundation akka gargaaraniif Aadde Faantuu Damisee gaafataniiru. Hundinuu karaa amanuun dhugaa Hacaaluu akka ba'uuf waaqanaaf kadhadhaa jechuun gaafataniirus. Hacaaluun erga ajjeefamee barana waggaa 5 guutuuf jira. Qophii filannoo biyyaalessaa fi adeemsa komishinii marii biyyaalessaa irraa shakkii guddoo qabnaa jechuun dhaabbileen siyaasaa 6 beeksisaniiru. Waltajjii waloo dhaabbilee morkattoota Itoophiyaa 6 filannoo biyyaalessaa dhufaa jiruuf adeemsa marii biyyoolessaa irratti kaleessa ibsa waloo tokko baasaniiru. Mata duree cancala hidhaa biyyattiin keessa jirtu keessaa ba'uun ni barbaachisa jechuun ba'e. Mootummaan paartii badhaadhinaa boordii filannoo biyyaalessaa fi komishinii marii biyyaalessaa akka isaaf tolutti tolfatee isaaniin dhimma ba'aa jira jechuun himateera. Hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa irraa kaasee haga yoonaatti adeemsa marii godhame irratti yaaddoo fi furmaata qabnu mootummaatti deddeebisnee dhiyeessinus dhageettii dhabneerra. Kan hirmaachisuu qabu humnoota gurguddoo duubatti hambisee akka isaaf ta'utti oofee akka marii dhugaa qabsaa ta'etti dhiyeeffachaa jira jechuun mootummaatiin himataniiru. Komishinichi adeemsa dogongoraa deemaa ture akkasumas dhaabaa fi loogii taasisuu irraa of sirreessuuf fedhii hin qabu jedhaniiru. Gama boordii filannoo biyyaalessaatiinis filannoon dhufaa jiru haqa qabeessa dimokiraataa akka ta'utti fakkeessuuf qophiin akka xumuramaa jirutti kan mootummaan himatee himachiisaa jiru. Akkuma baree fakkeessaaf malee amala isaa dhiisuuf miti jechuun yaaddoo isarratti qaban waloon ibsataniiru. Dhaabbileen waloo ibsa baasan sun ABO, KFO, Sochii Biyyaalessa Walaayittaa, Hibira Itoophiyaa, Yaappaa fi Madirakidha. Qophii filannoo marsaa 7ffaa bara dhufu ni godhama jedhamee abdatamu sanaaf qophii boordiin filannoo biyyaalessaa taasisaa jiru kan qeeqan waloon sun jaarmichi meeshaa badhaadhinaa waan ta'eef itti ba'iinsi filannichaa dursee beekamaadha jedhaniiru. Caffeen naannoo Sidaamaa hoogganaan biiroo nageenyaa akka himatamuuf murteesse. Obbo Alamaayyoo Ximeetiyoos haga guyyaa irraatti hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Sidaamaa turan. Biiroon abbaa alangaa naannichaa namicha sana malaammaltummaa guddaa yakka meeshaa waraanaa fi baala sammuu namaa doochuu dabalatee waan hedduutiin isa shakkeera jedhee caffeetti dhiyeeffate. Caffeen naannoo Sidaamaa walgahii isaa rifachiisaa bara kana lammaffaa har'a taa'een mirga himatamuu dhabuu obbo Alamaayyoo Ximeetiyoos qaban sagalee guutuutiin murteessee irraa kaaseera. Obbo Alamaayyoo Ximeetiyoos erga Sidaamaan naannoo taateetii waggoota 5 darban guutuu hoogganaa biiroo nageenyaa turan amma qabanii mana hidhaa keessa jiru. Kan shakkaman hanna malaammaltummaa gurguddaa
baala sammuu namaa dhochuu fi meeshaa waraanaa daldaluu nama seeraan ala daddabarsuu fi daldala seeraan alaa irratti hirmaachuun bu'ee argateera kan jedhu keessa jiru. Warri qe'ee irraa buqqa'an kaleessa Maqalee keessatti hiriira ba'aniiru. Mooraa waajjira pirezidaantii achiis cabsanii seenaniiru. Lolli naannicha keessatti bara 2020 keessa akkuma eegaleen uummata kitilootaan lakkaa'amantu qe'ee isaanii irraa baqatan. Warri biyyuma keessatti qe'ee irraa baqatan ganna waggaa 5ffaa roobaan dabarsuu hin qabnu jechuun roobii kaleessaa waajjira pirezidaantii bulchiinsa yeroo Jeneraal Taaddasaa Waradaa fuulduratti hiriira ba'anii ture. Nu dhagaa waadaan galame haa guutamu, mooraatti yoo deebines numa duuna, asumatti duunuuf wayyaa jechuun sagalee dhageessisaa turaniiru. Namni itti ba'ee isaan dubbisu dhibnaan boodarra humnaan waajjira pirezidaantii cabsanii itti seenan. Kan hiriira ba'an sun warra Setet Humaraa Walqaayit irraa buqqa'anii fi kan naannoo Maqalee jiranii fi bakkoota biraarraa walitti qabamanidha. Oduu keenya ittaanuun humni addaa Sudaan lafa murteessaadha jedhe waraana biyyattii harkaa fudhachuusaa kaleessa beeksise. Humna addaa Sudaan kan Jeneraal Mohammad Dagaalootiin hoogganaman godina Tarsimo'aa ta'e tokko humnaan waraana biyyattii irraa fudhachuusaa beekseera. Milishoonni RSF jedhaman sun kan amma qabatan gama kaabaan kan jiru godina Liibiyaa fi Ijipti daangessu lafa murteessaadha jedhaniiru. Lafti sun kan qabamte waraanaan caalanii akka ta'e RSF yoggaa ibsu, waraanni Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu ammoo caalamnee osoo hin taane humna jabeeffachuuf akka tooftaatti gadhiisne jedheera. Milishoonni humna addaa waraana biyyattii gara kibbaatti ari'ee lafa sana qabachuusaa yoggaa ibsu, dubbi himaan waraana Sudaan Nabil Abdullah ammoo mohamnee osoo hin taane humna jabeeffannee deebinee haleella jenneetu gadhiifnee jedhe. Sanas ta'e kana lafti milishootni qabatan sun daangaa Sudaan, Ijiptii fi Liibiyaa irratti wal argatu boca rog-sadee kan qabdu lafa murteessaadha jedhameera. Waraannii fi mootummaan Sudaan meeshaa waraanaa dabalatee qabeenya biyya gara Eertiraa fi Ijiptii qabachiisaa jiru jechuun Mohammad Dagaloon jidduu kana himatanii ture. RSF'n Ijiptiin gara Alburaan gortee nu waraanaa jirti jedhee isheema akka haleeluuf jiran akeekkachiisee ture. Kana dura magaalaa teessuma mootummaa taate Poorta Sudaan xiyyaara nam-maleeyyiitiin deddeebisee haleelaa tureera. Waraanni Sudaan Liibiyaa keessaa garee tokko kan hoogganamu Jeneraal Khaliifaa Haftaar RFS gargaara jechuun gidduu kana himatee ture. Oduu keenya xumuraatiin xiyyaarri Hindii nama fe'ee ture tokko abiddaan qabatee miidhaan gaheera. Xiyyaarri Hindii namoota 242 fe'ee balali'aa ture abiddaan qabatee lafatti kufeera. Xiyyaarri Boeing 787 jedhamu gama dhiyaa Hindii buufata xiyyaaraa Ahmedabad irraa ka'ee gara London Ingiliziitti balali'aa ture. Xiyyaarichi akkuma lafaa ka'een samii irratti abidda isa qabatee deebi'ee lafatti kufee wayita boba'u BBC'n faa suur-sagaleen agarsiisaa turan. Lubbuun baraaramee fi miidhaan ga'e hagam akka ta'e hamma oduun qophaa'etti ifatti hin beeksifamne. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraa qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.